Joollee gaafa san dira dhawara akkasitti noolii waajjisu gootee wanta dhufte san galata si biraa qabaniiti. Isaan sun mana amaaniin arkeeti gurbaa deemiti. Meerkuurii tokko qabu tokkotu jira. Isaan deemi giraama haga tokko adda qoodiif naan jeeti. An amma meeshaan harkaa qabaati isiniif kan nu barbaadaa isa jirtan je. Muaz onneen tante jaalalaan cabxee ni beeyti. Leen asla keessummeetu kana waan itti beeku waan beeku. Ana kana. Okay, itti gaafatamaa mana daabboo lamaa tobe paarkii jaldeessaatti itti gaafatamaa magaalaa Reeforii. Harree fi horii kana nama obsa qabuutu danda'a nama mala qabuutu danda'a ibsa abdii ree fi maali kana irraan godhan. Jaldeessa maali badruu irraan godhan. Badruu si arrabsutti illee hin jiru. Ati moo. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum. Ashama arkabune obboleeyyan kiyya qaqqaalii jaalatamu kabajamoo kan muslima taatanii kiristaanaa sabaan oromoo taatanii saba biraa taatanii maatii keenya jalatti argamtan hundi keessanuu egaa akkuma beeksisa isinii maxxansetti arraan tana sagantaa keessummaan keenya egaa dargaggeessa yeroo ammaan tanaa sooshaal miidiyaa qubtakkatti dhaabu jiru game hedduu takkaanuu. Egaa dargaggeessi kun Muaz Muhammad jedhama. Muaz Muhammad eenyu eessa dhalatee fi maal hojjechaa jira maal akka dhagoo barbaadan hunda afaan isarraa dhageenya. Dura irratti yeroo tante aarsaa gootee asitti argamuu keetiif hedduu takka galatoomii. Muaz assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abde atis sagantaa tana haala mijeessitee waan gartee gara miidiyaa kee jalaan naaf hirteef guddaa galatoomii maqaa hordoftoota keetiin guddaa galatoomsee jechuu barbaada. Ulfaadhu Muazee mee daawwattoota keenyaanis assalaamu alaikum naajee yeroo takka. Tole assalaamu alaikum irra deebi'ee kabajamtoota hordoftoota chaanaal Abdee Show akkam jirtan kan biyya keessaaf alaa kaaba kibba jirtan. Xiqqaa guddaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii salaamtaan tiyya onni irraa burqitee isin waliin haa jiraattu isin jechuu barbaada. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Ulfaadhu. Mee egaa Muaz irra guddaan keenya gama sooshaal miidiyaa keessaa fuula feesbuukiitiin beeknaa. Mee Muaz gabaabsitii of nuuf ibsi Muaz eenyu eessa dhalatee amma eessa jiraata mee Muaz? Tole bismillah duraan dursee rabbiif galanni haa gahu. Maqaan kiyyaa Muaz Muhammadiin jedhama. Akkuma hedduun namaa toora marsaa sooshaal miidiyaa gubbatti na beeku. Ani kan itti dhaladhee itti guddachuu jiru kan itti guddadhee bakka illee hin geenye kan itti guddachuu jiru magaalaa Madirrawaati. Asumaan ijoollee kanaa jettan ni barbaadu, okay? Nama guddaa fiinxa galee ta'uu baadhullee kan itti dhaladhee itti guddadhee magaalaa Dirrooti kanuma asumatti hin barachuu jira samaas. Mee Muaz jechuun maal jechuudha mee eenyu si baase maqaa kana? Takkaa gaafadheen beeku kam jechuun maqaa kana nama naa baase takkaa gaafadheen beeku abdee gaafee kamina gaafadhe dhugaa takkaa gaafadheen beeku yeroo yaadu garuu akkoo haadha ummaatii jechuudha yeroo hedduu ilmaan ishiitiif jechuudha yeroo ilmaan isii yeroo dahan isitu yeroo hedduu maqaa baasaafi ammas isii biratti haga gartee warri dalagaaf maal jaanii isii biratti guddana waan ta'eef isumaan naa baasii jeetii yaada akkooti isa rabbiin gaadheeru sun malee ni jira. Mee Muaz namni irra guddaan gama
fuula feesbuukaatiin si beekanii mee Mu'aaz maal hojjeteeti kanii fi hawaasni gama sooshaal miidiyaa kanaan si bare? Bismillah. Wallahi gama sooshaal miidiyaa kanatti gaa akkuma irra hedduun nama na beekutti waa hedduun hojjedha. Keessattuu kan namni hedduun na beekuun dhimma volontarii kanaanii hojii tololtummaa kana jechuudha. Hojii tololtummaa kanaan gartee yeroo gabaabaa keessatti amata dheeraanti jira, amma sadii akkatti jira. Kun hagas malee yeroo dheeraanti hin fakkaatu, yeroo gabaabaa keessa hin jaale. Irra hedduu nama kana na beeka. San qofaa miti kan waa hedduun dalagas akkuma argitu sanittis nashiidas nin baasaa. Itti dhufna sana. Eewa. Hedduun dalagachuu barbaadeeti. Garuu irra hedduutti namni irra guddatti namni gargaarsa na beeka. I think achumaan na beeka. Ulfaata. Mee Mu'aaz bikka dila takkatti argamta akkuma ati jette. Mu'aaz tiiktaakara moo aktiivistii moo yuutuubara moo munshida waan dila takka irratti hirmaatta? Kan ati kana keessa? Gaafii ajaa'ibaati abdee. Maal beektaa? Mu'aaz waa hundara ni beektaa? Waa hundara yeroo siin jiru amma namoota tokko ilaaltee jiraatte if daangeessa waanuma tokko irratti wanta godhane amma meeshaalee laafaas yoo ilaaltee jiraatte sheetichi guddaan suni qaari'aa nashiidas ni baasaa ni salaachisa imaamas mu'adhinaas markazas ni qabaa wanta charity organization gargaarsaa kanas ni qaba waa hunda waanuma dalagaa khairii hundarratti ni hirmaata jechuudha. Mu'aazis waa hundara tiiktookara miti munshida qofaa miti yuutuubara qofaa miti Mu'aaz gara hundaanuu waan gartee hawaasaa ni fayyadaa waan nama ni fayyada ija hundarratti nama hirmaatu kanneen qofaa miti waa hedduu fuuldurattis kaniin hojjechuuf deemutu jira sun deebii guddaadha ammas kunis akkuma jiru tahee fuuldurattis jechuudha itti dhufna inshaallah. Galatoon. Mee Mu'aaz sooshaal miidiyaan kun siif maali? Faayidaan inni siif kenne hoo maali? Sooshaal miidiyaan siif maali akkuma jettu sanarratti gaafii tana yeroo tokko Dr. Zaakir gaafatamanii turan. Sooshaal miidiyaan jechuun akkuma waan jecha kan dhaga'u turte namoonni hedduun ni dubbata. Meeshaa qara lamaati yeroo jaan dhageessa jirta abdii. Jecha san sirruma ni beekta. Meeshaa qara lamaati akka abbaan itti fayyadame wanna kun. Okay, gubbaan silkii takka ta'u. Messengeraan, sorry. Wanna kun akka abbaan itti fayyadame yoo ati waanuma khayriin hojjettee qabeenya caalu hin jiru. Fakkeenyaaf amma gaafa Rabbi subhaanahu wa ta'ala gaafa Nabii Allah Musaa alayhi salaam ati lallabiitii namoota bira naatuuf sii gahaa jechuun ture. Ati lallabii namoota bira gartee ergaati naatuuf sii gahaa jechuun ture. Amma yeroo tanatti ammoo yeroo sanatti dirree san keessa nama 40 naannoo kana walitti qabe. Amma garuu yeroo tokkotti namni 40 jechuun waanuma saa tokkoof saa lamaaf saa sadii keessatti ilaalu. Sooshaal miidiyaan yoo ati waan khayriin hojjette khayrii duraan takkaaf lamaa fi kana dalaydu rabbitti sii baay'isee ergaa teessan gartee nama hedduu biraan siif gahu yoo ati akkasumas waan sharriin hojjette dilii dachaan gartee waan itti wanta jettu so hedduu malee daanjarasiidha. Qara wanni jaanii futana yoo khayriis hojjette akkasumatti gaarii qabas yoo hamtuun hojjettes akkasumatti daanjariidha jechuudha. So social media akkatti ni ibsa yoo ibsinaan jaan. Ulfaadha galatoom. Amala Mu'aaz irraa waan sadii waan sitti toluu fi waan namni sirraa jibbu waan lama nuuf himi. Okay. Waa sadii khasitti tolnaan jette? Tokkoffaa irratti wanni an firraatti natti tolu amala kiyyarraa. Alhamdulillah gara laafummaa gartee rahmata rabbii xiqqoo na keessa kaa'e xiqqoo
مسكينة بك أجرت برام خني في أنت جو خنا هدو تكون قرتي في الرجال ده تاكا هدو تكون في الرجال ده خطو كفا خنا تاكا خلما فارا أوفيتي أمنتم ما في أوفتين سخية خنا هدون جال ده هدو مالي أبدي يفدو بتشو برباد اللي متي هدون أوف جال ده هدون أوف تمنتم ما قبل سدين قولي سدي قولي جل قوته نيدن داما خو سدي قولي جل يو سدياتو يتلي هدو مالي إفجالة ده سلف السيما لما إفجالة هدو مالي نما ماس أوفر كونفيدنس تيتوكو لايك يا لما خنمنينا راجب بجي يا دو نمني مالنا راجب اللهم صل نمني مالنا راجب وان نمنينا راجب بخي ساتوكو سايبوتان خيا في نموني دون اللي وني تنا راجب سلكي دايفرت غروفا عملا سلكي ام فتشو فروارد غدي ديمو تك نراجبان تلما فاغا نموتنا تدي هاتو نبي خمالي نموني على يروكن لالو ترك إلى نانجان يرو يدو عملا ترك ما قبض نانجان نموني نبي يرو كتيجي نقولي نركا نمني خنا راجب بجي تجاهدا افتو خيا في خون نموتو غريف انت هنا فكات نموتو غريف لايك مجاكم ترك إلى هاجنا دياتني نبي خن سانيفوان خن نموني نبي غافا لايف رسير كتكم جوانكم ما نسني نام جتشو That's what I'm saying. Tana sinja garte wala tana sinja baga aswatu dev sar garte ya amal lama khana يادك لولو ترتي لايفي خنا فانتا دوغا كلو توان كنا لولتا مشا مال فكلو لجيتي وانا جواتي نلوشيس اوكي مي وان سدي وان جروتي خيسة سبر باجيس وان سدي جروتي خيسة تي أركو إمبيني في وان سدي سيلان أرك ديتي حويتونو فيمي وان سدي جروتي خيسة سبر باجيس وان سدي جروتي خيسة تي أركو إمبيني وان سدي سيلاهين أرك ديتي حويتو قباب سينو فيم أبدي ستين خجبو ولا خجبو مالي فربايسان ديدي تجارما لغاسون هدون جالدا مالك هدون جالدا دچون امتي مالك نبر باش يرون تيادو خيسا يرو تنتيچو صح اوكي because why do not can درغون قبوتو نتي مولتا تكفى واسدي تسيبر باجفتو تيمي لما فارتي مالتو نبر بايسا أنتنا رئيسا أما تيتمو جرين ما خيسة تقولته لا جروتي خيسة تنجي أو جرين خنا خيسة واحد دو سبر بايسا الله تكو فارتي مالكني رفون كابو تريو كساتي بار أما تيوان جتنسي أوكي ويل أرجع تفهم مالكني خيسة ماسينو مالك تاكا مالك تكو غا لغادو بتشوف اللي وانتنجو ستير وانتنجو مربادو جارتي غاري like type it يا هدو فولدرتي وان جتة فيسنجي اوكي أمتي مبانو هدو نمبر باي شفتي because جيرانيا ديرا ولا جيرانا صح لما صدق فارتي إيمان دوغاسن اوكي سودا ربي دوغاسن ربنا هاخنو هدو نمبر باي شا خانة تكون فارنا ديبسي ريفرس ناقول دي سودا ربي خانة تكون فارنا ديبسي ماني خانة سودا فارنا ناقول وان أمتي وان جتة فريق تنا يا الرسي ديبسي بس سيقول إيه سيجرا أكس ناقول تكون فا إيمانا لما فا مالك سدفا جارتي وان سدن خنا سيقول باجسايتو أوكي أيوة أنا واق أبو مسكينين وخانا من كارا كي تقول فيه أبو وانا كانت ركض إيتي ركونا باسيرون عنجي يوم فرودا دين بانتو gammachuun diya sanii ol hin jirtu wallaahi hin jirtu abdii deebisa adda harkattee hoo barbaaddee wallaahi hin jirtu okay ulfaad mee wanni ati muuxannoo ittiin qaba jettee beektu garuu ka itti hin hojjenne maali mee maas
muuxannoo isaanii qabajee kan yaadu kan ittiin hojjenne aktiingii. Aktiingii jechuun aktii. Aktiingii yaa amma waan akka filimaa ittiin hojjettu. Ayikaan garuu ittiin hojjedhu. Mee mudannoo jiruu ta'e keessatti mudattee akkaan si qofalchiiste ni qabdaa? Mee yoo qabaatte nuti. Enjoy nama godha. Okay, let me tell you. Okay, wanta ture. Abde seebiin hima. Guyyaa tokko ni yaadadha. Waanuma gargaarsa irra namatti by the way wanni kunis. Gurbaa tokkotu na dhufe waan sa YouTuber illee kaayitin ture amma dura. Amma talamaan akka har'aati. Maal laan jee dhufe okay deemuu jira. Saayiba xiyyaa na booda deemuu jira. Maal jeen? Aba obboleessa xiyyaa akkatti rakkadhee kunoo baatii torbaaf mana hidhaa kunoo Somaaliyaa keessatti wanta na godhanii maal dhufeeti. Aboomee waan gargaaree maal jeen. Samboota saayibni xiyyaas okay qoy waan qabuuti mee saayibni xiyyaa qabaate siifin gaafadhe jeen na deemaa dhufanii namni waan rakkadheeti maal jaati yoo qabaate mee waa kan ibsi. Ani kanneen qofa gaggeessuun barbaanne obboleessa xiyyaa maal taateen jeen. Akkanattiin kunoo baatii torba guutuu mana hidhaa Somaaliyaa keessatti hidhamee amma achi dhufee warri xiyyaas kunootii karaa gaara mul'ataa kana maal jee waa itti tokko haasawee na gargaara maal jee akka amma maal si gargaaru bakkaan buluu fi galuu barbaadanaan jee okay jeetu maal ana saabna xiyyaa guma san fuunee bakka bulu goonee fi ganama achi fuunee itti dheenee kara biyyasaa ilchine ni beektaa. Ergasi guyyaa haga tokko booda ni jarjar wal jalan sirraa wanta yaata qosa darachuun guyyaa haga tokko booda naa ta'u walee maalan jee aboo akkatti obboleeyyan xiyya galatoomaa hedduu tokko dhugaa galata guddaa na biraa qabdanii maal hin jeemnu nu galatoonfate mee akkuma gara biyyaa dhufeetti gaara mul'ataa kana waan akka meerkuuriitti maaltu jira ni beektaa mineraalota adda addaatu jira ana booda hedduu jira isaa dawwalee aboo anis abbaan xiyya manaama tokko argeeti. Joollee gaafa san dira dhawaa akkasitti nooliif waajjisu gootee wanta dhufte san galata si biraa qabaniiti. Isaan sun manaa maaniin arkeeti gurbaadee miti. Meerkuurii tokko qabu tokkotu jira. Isaan deemi giraama haga tokko adda qoodiif naan jeeti. An amma meeshaan harkaa qabaati isiniif kan nu barbaadaa isa jirtan jee. Okay. Samoda ana fi hamdi da sami kai sun samdi jam amma cameraman fi Ditra TV Islama magala da me dirrati ne baita. Okay. Akkasitti amma isa dawwaletin me wal biraha bullu. I want to talk big deal wani simu qaba khotun jeen. Yo khasi biran bula. Samboda akkasi wal bira bulle halkan kanala. Hula cufanne. Waynam nu daga. والله ما خلينا نفضل قافت كوس شوي ترى دبرين ترى هلا شوفني اوكي اما يو نخل مالك نخل ميركورين تنو مو غرغرني بودا ها ما يفكني ما هذيك اسمه مي ميلين مشان انت غرغرني مي ميلين شنا كنا هاي ماكينه تكراني بتدا يو جيجي دشي دك جربا خنا راني ما جني بقى كرب بلانا غربان مال جنين قاعدين ديمينيتي وانت قبنا يجي نتي مكينة فلاتيرو فيه واتي أشجاني مال كربونا في وهدو اتي أشجاني زامبي وخان يرو مثلا دقو تابع دقي نتي سيفورا مال مجاهدة داغي هذا كل جراياتها جاين إسافورا نه سدوفنا مال جنين أما نلا كيرا كون كابو رفيتين جراتي إسا جرتاني جي بيخي قربان خم بودر وانا قولو تاو سامبودا كاسيتي إسا جرتا بكا كنا أما أتشمنو يجي هاي شيء سامبودا يرو فونيني مجام من ده شيء أول لا ولو متن سارا ما نخن يلين فينين ما نساني جيسني مال برباد جيما في سيجارة كنا نافيدا نونجي أوكي وأنا لافتو تنامو ديني جيما لا أجايبا خنا ديني في سيجارة إذا كنتي ستيكاران قولني فيه أما قويان سوني نيك أميني أولي halkan haya gaami waan fideessan nu garsiisee enneen booda hayyee isinin garsiisaati
namni addaa ka'uuti jira nama haga tokko jira abbaa mucaa sanii faa maaltu jira addaa ka'u suutatti si garsiisaati mana fincaanii seeneeti ni eegaa jee hamboota halkan sanii dhiisni bakka keessummaadhaan daroonee biraa deemnee bakka biraa bullee ganamaan dhufnee fi amma gubbaa dhaabbannee nyaata kakannee maal jennee guyyaa sanis akkuma guyyaa duraa sanitti keessummeessinee maal jennee hayaa gaarra zanneen akkaan isin garsiisuu barbaaddanii isin garsaa addaan isinii qicaati deemaati waan bicciqii ijaa tokko beetu hoddaa isaa tokko adii xiqqaa tokko jira san fidaa kottaa sanitti isinii nagaati fi kaarboon naa fidaa kottaa wanni kun xiqqoo jijjiitu maatii tokko dubbate kaarboon finnee waan barbaachisu faarmaasii deemee bicciqee san binnee irraa ganneeyne habbala malaa anaaf isaaf itti naquu deemee itti kanni na kunu. Booda dubbii tana abbaan mucaadhaan shakkee nu gaafate kana kana itti himneen dho'isneen. Yaa hattuu hedduu waan akkanaa keessa jira bar mee haa yoo isinii fidee dhufe numa laallaa haa jeetuma san booda isinii garsiise jeetuma gabbehee kottaa je'ee sagaraa gisee seenu meerkuurii osoo hin ta'een fincaan diimaa tokko bakka irraa waraabellee hin beeku dhiifama illee naa godhiti nu garsiise. Wallaahi eeysaa dubbii isa dhagahamtee ganta kun guutuu laata dura nu guute na beektaa ijoolleen ganta akkasitti bakka mudannoo tana irraan fannu ni ajjeesnaa jennee bakka wallaahi waan biraallee hin goone numa deem bakka numa deemaa waan biraallee hin gooneen akkasi firraa nama qajeelchine mudannoo tana ittuu malee inni irraan fannu tujjaaruu keetiin tujjaarummaan cabsii natti qabdee ni beektaa. Ucaanu waamee gadee guuture galata guddadoo ajaa'ibaati. Okay, mee osoo ni fi muwaas guyyaan tokko naaf haa deebi'uu jette guyyaan kam akkasiif deebi'uu feetu muwaas? Guyyaan tokko naaf haa deebi'uu kaniin joo yoo taate. Guyyaan gammachuus hedduudha ni beektaa garuu keessaa guddaan. Guyyaa itti asumaanuu isinii himne guyyaa itti quraana haffazee tokko. Quraana haffazte. Haffazee giraajuweeshina isaa guyyaa addaa ture guyyaan san osoo deebi'ee hin jira. Waaw maashaallah. Mee osoo ni fi muwaas nama shawwaliin biyya shan irra deemi daawwadhu jaamtee eenyu fi eenyu waliin deemtee daawwatta nama shan. Abreso asmana kana keessa asuma ammaan tanaa saayibootan kiyya nama lamaa jiran beektaa cicciisanii jira rabbi haa raffisu osoo nama shani naan ja'an sagalee sii qaqqaba osoo nama shan naan ja'an haadhaaf abbaa keessa lama yeroon daawwadhu kana gaa waraabu jiraami kaameraamaanii keessa hamdii. Okay, sadii himi. Abdii saayibban hedduun qabaa eenyu jee kan dhiisuun beeku nara laalan akka waan kan laalan illee beekaa. Lamaa tof. Lamaan nama shanii waliin osoo deemnaan jedhani haadhaaf abbaa kiyya kaameramaan yoon jaartii qabaadhe takka jaartii jeetti naa hidhe. Hin qabdu jaartii. Okay. Lakkuu lamaan. Lakkuu lamaan. Okay, galatan. Osoo ni fi saba Oromoo malee saba birarraa saba tokko ta'e jaamte saba kam taata ture? Maaliif? Saba Afrikaa keessaa yoo taate silaan Somaalee fi. Maaliif? Somaaleen by the way akkaataa isaan support wal godhan kee. Sabaa akkasumara nurallee guddina hin qabne garuu abdee artistiin isaan irraa qabeeti hamma TikTok banate abbaa fedhe irra qaba followersii fi subscribe whatever wal jajjabeessan support wal godhan xiqqaa isaanii na kaasan guddaa isaanii na kabajan cinqiin qaban qulqulluudha yaa kana garuu akka addunyaatti yoo ilaalle ani wallaahi faranjii yahudaa tana ta Israel tan osoo ta'in tabiraa yoo jiraate faranjiin ta'uu barbaada nama beektaa because ilaalchi isaanii yeroo ilaalu they are rational ilaalchi isaanii giddu galeessaa ummata hammeenya hin qabne ummata hijiban beene yoo hijibde warri biyya faranjii jiru ni beeka
ati harkaasan booda harkaas hin danda'anii bakka warra namummatti amanu irra hedduun isaanii. Faranjii hedduun jaaladha. Araba harkaan danda'u. Ilfaadhu na dhaggeeffadhu. Osoonii fi nama afuran kana keessaa tokko ta'e filadhu jaamte jiruu tantee guutuu nama kana taatee jiraatta jaamte sadan lafatti hafaa jechuudha nama kam taate. Takkaffaa nama hinaafu laal nama afuran kana wajjin jiraatta. Nama sadan dhiistee nama tokkichaa sanii wajjin jiruu tantee guutuu dabarsitaa jechuudha. Takkaffaa nama hinaafu, lammaffaa nama hattuu, sadaffaa nama kijibu, afuraffaa nama gowwaa. Inna maal fidde hattuu hinaaftuu nama hinaafu gowwaa nama kijibu nama kijibu kijibaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun abdi opshinii biraan jiru filannoo biraa jiru yoo faraddu dhufe faranni rasuulli akkaan irraa wanta godhan ni beektaa mu'minni okay namni muslimaa tokko waa hedduu zinaani godha ayni godha maal godha garuun kijibu jee kijiba hedduu malee yeroo guddisee dubbatu hinaaf namni hinaafu like hinaafaan tu walii lama namni mu'minaa tokko ni dhoofata okay bakkatti hinaafu qaba ammas waan kheyriitti hinaafa namni kan garuu waa hunda keessa addunyaa irrattis bakka hinaafu hin qabne waa hunda keessa hinaafa hinaafa saasan gubbaa ammas ni baafata namni kan jechuudha so hinaafa tanaatu xiqqoorra wayyaa hattummaas hin fadhu kijibus hin fadhu kaan maali gowwaas hadeemuundi Allah hin fadhu hinaafuu naara jiraan hinaafuu naara jiraan farra xiqqoo isaatu irra wayyaa hilaafu irratti wayyaa hinaafuu irra wayyaa maal taate hoo dhalaa meeqaa hinaafuu gowwaa wajji galtee sossobaa wajji jiraattu noola ta'ii naan jettee malee bar wajji jireenya naan baantu no wajji jireenya osoo taate afran keessaa taatee tokko taatee sadan kan silaas irraa fe'an jette wajji jireenya taate gowwaan filadha yoo ta'uu taate garuu hinaafuun filadha kan keessaa yoo wajji jireenya taate gowwaa wajjin jiraachuu filadha yaa akkanin jee nama afuran kana keessaa tokko filattee jireenya hankee guutuu nama sanii wajjin jiraattaa sadan lafatti hambistaa gowwaa come on gowwaa harka meeqaan guyyaa duutuun beektu jechuudha gowwaa wajji jiraatte jechuun dirgamu dhufee mancaan lafatti gowwaa dhagaa waanuma nama ittiin isa sobdaa malaan deemte maal taate rafu jirtaa mala amma alatti itti muwaaz akkana gijin jeen akkana mancaa fudhatee dhufee lafa si darbeeti waan akkasiisa yoo ilaalte mana keessaa gadi baasu gowwaa manuma keessa waan inni barbaadu guuttaaf akka ta'u okay galatoom okay mee muwaaz gaafilee tana daftee naa deebisuu qabda. Okay, daftee saffisaan jechuu gaafii tanatti ta'antu immoo gaafii 5 sekondiiti. Tun immoo 10 sekondiidha gaafii sekondii 10ti. Xiqqishoo sekondii 10. Tanatti aantu sekondii 5. Okay, na dhaggeeffatu muwaaz. Osoo ni fi Facebook kan kee nama tokkoof daawwattoota kan kee keessaa kan ni jaamte eenyu fannita? Jello Juice. Jello Juice. Osoo ni fi TV hunda keessaa TV tokkorra hojjedhu jaamte TV kamirra hojjetta? TV EBS TV jerasan osoo afaan oromootiin piroogiraama qabaate hedduun jaaladha. Osoo ni fi oromiyaa keessaa? Okay abdii bakka tana sin dhaabagaa. TV tokko keessaa tokko qofa irratti hojjedhu yoo naan jaammo. TVlee naan favaraayitiin biyya tana keessaa afaan amaariffaan hojjetan. TVlee hagammaa fedhii uummataa goote hin qabnu waan ta'eefin EBS filadhee entertainmentiif jechuudha. Yoo waan diinaa taate garuu Mimbar TV hedduun jaaladha Mimbar TV. Waan islaama taate. Okay, galatoom. Osoo ni fi oromiyaa keessaa biyya takka qofa bilisoomsuu dandeesse biyya tan bilisoomsita. Sekondii 10. Adama. No. Adama. Sekondii 10. Bookee. Boge. Okay. What? Amalli ranke bineensa keessa bineensa kan fakkaata? Leenca.
Osoon fi Direedawaa keessaa ganda abbaa ganda garaadaa keessaa abbaa araddaa ganda san keessa si godhanii dura wanni ati gootu maali? Abbaa araddaa ganda garaadaa osoo na godhanii osoo na godhanii gandi keenya karaa bareedaa qaba ifaanii qaba gandi keenya wanni inni hin qabne dargaggoota karaa hojiidhaa wanta of godha dargaggoota kana gurmeessitiin carraa hojiidhaa isaaniif babal'isa carraa hojiidhaa isaaniif. Osoon fi filmii barreessi jaamte filmii mata dureen isaa maal jedhu barreessita? Maatii jaarraa 21ffaa. Maatii jaarraa 21ffaa. Osoon fi namoota sadan kana keessaa namoota sadan jaalaa siree dhaggeeffadhu. Saalaa Mahamad, Badruddin Ahmad, Ibsaa Abdii isaan kana bakka kanniif ati aangoo qabaattee aangoorra kakaayi jaamte aangoo tamirra kakkeessa. Tokko itti gaafatamaa paarkii Jaldeessaa, lama itti gaafatamaa magaalaa Re'eef Horii, sadii itti gaafatamaa mana daabboo. ويبدي دلقاتي والله اوكي سالا اتقابتها ما دابو بالك دابو جالتا سالين لا خيسون بيتو خنا وايد تبيخو وايد بيخو انا كان اوكي اتقابتها ما دابو لا ما توفي باركي جلديسات اتقابتها مقالا ريفوري harree fi horii kana nama obsa qabuutu danda'a nama mala qabuutu danda'a ibsa abdii re'ee fi maal maalii kana irraan godhan jaldeessa maal maalii badruu irraan godhan badruu si arrabsutti illee hin jiru ati immoo osoon fi mootummaa Ameerikaa taate biyya tamirra maa qaba keessameeti? Israa'el osoon fi maallaqni afaan qabaatee dubbate maal jedhu dubbata ture? mootummaan addunyaa tanaa erga rabbiiti anaa bulchaa. Anaa bulchaa. Okay, mallattoo saahiba badaa lamaa fi mallattoo saahiba gaarii lama nuuf himi dafi. Saahibni badaan gammachuu teetitti siin gammadu siif hinaaf always si fakkaate jechuudha. Akka nama waan gaarii si yaadu fakkaata hamtuu si booda yaada. Ni hinaafa fakkeessaadha. Walamaa kana saahibni badaan. Lama. Mallattoo saahiba gaarii lama. Saahibni gaariin gammachuu teetiif siif gammada. Even namni yeroo gammachuu namni siin gammadu. Gammachuu teetiif siif gammada. Si boodatti waan gaggaarii ta'e hunda si boodatti illee yoo jiraate siif yaada. Osoo wayi saahiba kayyaa waliin kanaatiif. Wow. Okay. Gaafni itti aantu 5 second jetti. 10 secondiidha. 10 secondiidha 5 secondii deemsu jira beeku. 5 secondii deemsu jira. Yaa Rabbi na gargaara. No, okay. Yoo ni fekkas ta'e 5 secondii kana daftee deebisuu qabdaa jechuudha. Okay. Na dhaggeeffadhu. Ready? May Allah help me. Okay, na dhaggeeffadhu. Direedawaa keessa mana dinnichaa itti gurguramu meeqaatu jira? Hedduutu jira hagaan maal lakkaa'amna kaa. Yeroo konkolaataa yaabbattu maaltu si dhagaame? Haqqisaa konkolaataa hedduu dheeraan deemuun ol na godha. Ol na godha. Osoo dhiibee amma dooraala kumsa soddoma harkatte laaqana boru maal nyaatta ture? Dubaayitti nyaadhee deebi'a. Dubaay nyaattee deebista. Namni haalaan qallaa jaamu kiiloo meeqa? Kiiloo 17. Kiiloo 17. Kilaasii ati amma keessa jirtan kubbaa firii meeqaatu guuta? Kubbaa 5,000. Waggaa meeqatti fuudha karoorfatte? Waggaa 25. Osoo ni feeti ijaafur qabaatte maqaan hanqee eenyu taa ture? Ijaafree. Ijaafree. Namni maaliin nama ta'a? Namummaadhaan. Ulaagaa namummaa yoo namni eessarraa uumame? Namni moo biyyarraa uumame? Namni biyyarraa uumame. Biyyeetti dhaquu akkaan hawwitu biyya tami? Ammatti Dubaay next moving xiyyaa'u. Ammatti Dubaay biyyeetti dhaquu hin feene biyya tami? Kooriyaa, South Kooriyaa. Kooriyaa. Ijoollee dubaraadhaa jecha tokkoon gorsi yoo isin jee maal gorsita? Rabbi jechaan isin jaaladha. Maal jettee? Gorsa tokko qofaa yoo jaamte maal gorsita?
Okay, ijoollee dubaraa gorsa takkoon. Anis an duraahu nama gorsanii garuu dubrummaa keessanitti akka dubrummaa keessanitti kabajaa teessan eeggadha. Kabajaa sadin ta'a. Dhaamsa dabtaraa qabdu sadii midaf shabaabaaf dhaamsa sadii daf daf. Shabaabaaf dhaamsa sadii. Tokkoffaa irratti shabaaba keenya osoo fuudhin duratti fuudhatti hin jarjariin dhaamsa keessa. Takka. Sirriitti dalagadhu. Lama. Sadaffaa irratti faamilii kee kabaji. Sekreetii waa hundaa. Faamilii kee kabaji. Sadii galatoom. Yeroo mana fincaanii seenan maal jaanii seenan? اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Okay, galatoom. Waan masjidatti haalan nama kakaasu keessaa lama nuuf himi. Haalan yeroo jettu. Masjidatti haalaan si harkisu. Waan masjidatti si harkisu. Tokkoffaa irratti yeroo imaamtichi sagalee bareedduu qabu si salaachisu. Yaa salaam. Taashuwaa. Tokkoffaa. Lammaffaa irratti wanni yeroo hedduu masjida seenu waan tokko wanni allaalu masjiidni kun amantiin tun amantii islaamii amantii dhugaa ta'uu fi akkasumas kanarraa ragaan isaa guddaa tokko yeroo masjida seenu tokkoon argadha yeroo hunda. Tokkicha maali? Salfii duraa irratti akka yeroo biraatti walgee adda addaa irratti hooggantoota mootummaa abbootii qabeenyaa dura sana irratti salfii duraa abulutu jaartichi sun taajirri sana haa dhufuun jaan namni hundinuu wal qixa. Kanaas na gammachiisa. Ijoollee ta'uu xiqqaa guddaa ta'uu miskiina ta'uu salfii duraa kan qabateetu salfiin duraa kasaa tujjaarri duuba salaata yoo booda dhufees yoo dura dhufees dura salaata. Hooggantoonnis akkasuma mootummaati. Galatoom. Kitaabni itti dubbisuu akkaan jaalattu kitaaba kam? Kitaabni dubbisuu akkaan jaaladhu way maqaasaa Allahumma salli maqaasaa okay ganaa dubbisee leen finne maqaasaa siif hin maqaa 5 second bira qooti addunyaa kanarraa nyaanni qaaliin nyaata kami ammaalittiin beekaa waan akkanaa Google hin goone hin beeku Nashiidaan Ramadaana qofa maaliif baati? Dafii deebisi. Ramadaana kana hawaasni muuziqaaf waan adda addaa dhiisee qalbii tokkoon nashiidaa fi quraana adda addaa irratti quraana qaroo irratti waan deebi'uuf tenshinii hawaasaa islaamik shuruuf kan yeroo sanitti islaama urgooti waan ta'eef nashiidaa fardeessa waan ta'eef namni taraa nashiidaa isaa akka dhaggeeffatamtuu fi dhugaan jirtu kan. Namni maaliif uumame? Namni maaliif uumame? Namni moo akka rabbi gabbaree addunyaa tana gubbatti kontiraata qabna rabbi isaa gabbaree waan isarraa eegamu itti gaafatamummaatu itti gaafatan kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati itti gaafatamummaa irra jira itti gaafatamummaa kan jisan akka accomplish goonee addunyaa tana deemnuuf. Nyaatarraa maal akkaan jaalattu? Nyaatarraa kaniin akkaan jaaladhu alla ruuzaa fi lukkuu. Ruuzaa fi lukkuu nyaatarraa maal akkaan jibbitu? Nyaata jibbullee hin qabu laa rasuulli nyaata wanta hin eebise ni beekta. Garuu kanaan taane. Salaata biyyatti rakaa meeqa salaan? Rakaa. Qolgaa. Haa eetti bakka jira afur. Sakandii shan. Rakaa kudha torba maashaallah. Salaatarraa salaata kam akkaan jaalatta? Allah. Salaata magriba. Magriba. Yeroo duree riba kaati maal gootu? Yeroo duree riba irraa ka'e ni waddaadha. Ni waddaadha. Amanni tokko baatii meeqa qaba? Yookiin ji'a meeqa qaba? 12. Dhumarratti yeroo raftu maal gootee rafta? Wallaahi yeroo tokko nashiidaa dhaggeeffachaatiin itti banaa rafee yeroo